Kan mootummaa naannoo Tigraay keessatti namoonni sababa wal waraansaan qe'ee isaanii irraa buqqa'uun buufataalee da'annoo garaagaraa keessa jiran magaalota kanneen akka Maqalee, Aksum, Adwaa, Shiree Indaasillaasee fi Abbiyyuu Aaddii keessatti hiriira nagaa ba'uun bulchiinsi mootummaa yeroo kan naannoo Tigraay fi mootummaan federaalaa akkasumas dhaabbileen gargaarsa namoomaa idil addunyaa akka isaan gargaaruu qaban gaafataniiru. Namoonni hiriira nagaa kanarratti hirmaatan waliigalteen Piriitooriyaatti mootummaan federaalaa fi humni adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliif mallatteessan guutummaan hojiirra ooluun qe'ee keenyatti deebi'uu qabna jechuun gaafataniiru. Namoota magaalaa Maqaleetti hiriira ba'aniiran keessaa aadde Ajabnesh Mallas Humaraa irraa buqqa'uu isaanii himuun hojjennee jiraachuu barbaannaa mana keenyas yaanneerra jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Bakka buutonnii fi qindeessitoonni hiriirichaa hoogganaa biiroo bulchiinsaa kan yeroo naannoo Tigraay obbo Amaanu'eel Asaffaa waliin kan mari'atan yommuu ta'u gaaffiin isaanii sirrii ta'uu fi irraa fudhachuu ibsuun dhimmicha irrattis biiroon isaanii akka hojjetu ibsaniiru jechuun Maqaleerraa kan gabaase Mulgeetaa Asbahaati. Bara baajataa 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Inistituutiin Abbaa Gaar Itoophiyaa magaala Shaggar keessatti manoonni seeraan alaan diigaman jiraachuu isaanii ibsuudhaan komiiwwan 100,000 fudhachuu isaa ibsee jira. Inistituutichi namoota manni jalaa diigamee fi beenyaan tokkollee akka hin kaffalamneef ibseera. Gabaasni kun sittaanee dhiyaata. Itoophiyaatti Inistituutiin Abbaa Gaar kan iyyannaa dhaggeeffatu bara baajataa bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bulchiinsa naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggaritti manneen jireenyaa seeraan alaa diiguu waliin walqabate komiiwwan 100,000 fudhachuu isaa beeksise. Hoogganaan Inistituutichaa Dr. Indaale Haayilee sagalee Ameerikaatti akka himanitti bara baajataa darbe kanarratti komiiwwan 100,033 kan fudhate ta'uu himuun komiiwwan kanneen keessaa 100,000 kan ta'an naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar akka haaraatti hundaa'uu walii walqabate ijaarsa seeraan alaa diiguu kan jedhuun manneen jireenyaa namoota diigamuudha jedhan. Maqaa ijaarsa seeraan alaa diiguu jedhuun tarkaanfiiwwan fudhatamaniiran dhiibbaa mirga namoomaa hanqina bulchiinsa gaarii fi bulchiinsa walqixxummaa irratti hin hundoofne of keessaa qaba jedhan. Komiiwwan nu bira dhufan kunneen kanneen manneen jireenyaa isaanii jalaa diigameeruuf beenyaan tokkollee gama bulchiinsa naannichaatiin akka hin kaffalamneefillee agarsiisas jedhan. Kanaan dura dhimmuma wal fakkaatu irratti deebii kan kennan kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoome Addunyaa manneen diigaman kanneen eeyyama ijaarsaa hin qabnedha. Kan hojjenne dhimma olaantummaa seeraa hojiirra oolchuudha. Manneen kunneen osoo hin diigamiin duras warra ijaarsicha raawwataniif dursamee beeksifameera ture jedhan jechuun Finfinneerraa kan gabaase Gabra Mikaa'el Gabra Madiini. Abbaan taayitaa dhaabbata biroodkaastii Itoophiyaa tamsaasa televezyiinii dhaabbata Mahabara Qiddusaan jedhamee beekamu torban darbee kaasee ugguree jira. Abbaan taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa tamsaasa televezyiinii kanaa kan dhaabsise qabeeyyeewwan amantaa keessatti jibbaa fi hokkora uumuu danda'an tamsaasaa jira jechuudhaan paartiin mormitootaa Iizamaanii fi Innaat paartiin abbaan taayitaa biroodkaastii Itoophiyaatii fi mootummaan Itoophiyaa walabummaa yaada ibsachuu kabajuu qabu akkasumas immoo dhimma miidiyaa keessa seenuu hin qabanu jechuudhaan ibsuu isaanii Eeden Garramoo gabaastee jirti. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo humnoonni warreen Sudaan keessatti wal lolaa jiran lola dhaabuudhaaf erga walii galanii guyyaa torba ta'us ammayyuu biyyattii keessatti waraanni akka taasifamaa jiru dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bakka bu'aan jilli addaa dhimma Sudaanii mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomaniitti ibsanii jiru. Oduu kana dabalataan Mitikkuu Tarqaa qaba. Humnoonni waraanaa Sudaan keessatti wal waraanaa jiran lamaan waraana dhaabuuf waliigalteerra erga ga'anii guyyoonni torba lakkoofsifamanis ammas waraanni akka hin dhaabbanne jiraattonni himu. Giddiseentummaa Yuunaayitid Isteetsii fi Saawud Arabiyaan humnoonni waraanaa lamaan karaa bakka bu'oota isaanii magaalaa Jiddaatti mariirra yommuu turanitti dhaabbilee gargaarsa namoomaa fi namoota nagaa akkasumas dhaabbilee misoomaa namoonni nagaan itti tajaajilamaniif eegumsa taasisuu irratti walii galanii turan. Wiixata darbee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti kan gola nagaa eegumsaaf gabaasa kan dhiyeessan ergamaan addaa mootummoota gamtoomanii dhimma Sudaan Volker Pertes jalqabbii Yuunaayitid Isteetsii fi Saawud Arabiyaa kan jajjabeeffamudha jedhanii Sudaan keessatti garuu hanga ammaattiyyuu waraanni itti fufee jiras jedhan. Itti dabaluunis hooggantoonni waraanaa lamaan Muhammad Hamdaa Dagaloonii fi Abdel Fattah Al-Burhaan loltoota isaan jala jiran amansiisuu qabus jedhan.
Qaamonni wal waraanaa jiran lamaan fedhii uummata Sudaaniif bakka kennuun waraana dhaabanii wal dhibdee isaanii karaa nagaa akka furataniif waamicha dhiyeessaniiru. Pertes dubbii isaanii kana keessatti waraana Sudaan keessatti torban 5ffaaf deemaa jiruun daa'imman 190 dabalatee namoonni 700 ol lubbuu isaanii dhabaniiru. Kanneen 6,000 ta'an immoo madaa'aniiru. Kanneen miiliyoonaa ol ta'an immoo qe'ee isaaniirraa buqqaaniiru. Kanneen keessaas namoonni 250,000 ta'an biyyoota ollaatti baqataniiru jedhan. Oduun wal fakkaataa Sudaan keessa jiruun dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni dhimma daa'immanii akka ibsetti hanga ammaatti daa'imman 400,000 fi 50,000 wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiru baqachuudhaan gara biyya ollaatti godaanuu isaanii ibsee jira. Gabaasni kunis itti aanee ni dhiyaata. Sababa wal waraansa Sudaan keessaan daa'imman 450,000 qe'ee isaaniirraa buqqa'uun gara biyyoota ollaatti godaananiiru jedhe dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii Children's Fund. Gareen gargaarsaa kun akka gabaasetti daa'imman godaansaaf saaxilaman kunneen barnoota isaanii addaan kutuun dhohinsoota waraanaaf kan saaxilamanii fi heeruma yeroo malee akkasumas kanneen waraanatti makamuuf dirqaman illee jiru jala. Godaantonni 10,000 lakkaa'aman daangaa qaxxaamuruun biyya ollaa Chaad akka galan kan beeksise dhaabbanni mootummoota gamtoomanii baqattoota kunneeniif ammaaf gargaarsi kennamaa jiru wantoota murteessoo ta'an kanneen akka bishaan, nyaataa fi kanneen biroo akka ta'anidha. Daa'imman yeroo ammaa waraana Sudaan keessaa baqatanii jiran barnoota isaanii addaan kutuu isaaniin dhiphina keessa seenuu himatu. Kunis abdiin isaanii yuunivarsiitii galanii barachuufaa akka ta'e himuun haalli amma keessa jiran garuu itti dukkanaa'uu ibsu. Daa'imman waraana baqatanii amma buufata da'annoo keessa seenanii jiran keessaa kanneen maatiin isaanii eessa akka jiran hin beeknefaa jiru. Isaan hedduu dhiphatus jedha gabaasni dhaabbata gargaarsa daa'immanii kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii. Hayyee oduuwwan keenya kanumaan raawwatu amma gara qophii addaatti ceenaa miseensonni hoggansa adda bilisummaa Oromoo poolisii Burraayyuutti hidhamanii turanii ji'a darbee kaasee immoo bakka buuteen isaanii hin beekamne kaleessaa jalqabee mana hidhaa sanatti deebi'uu isaanii abukaatoon isaanii ibsanii jiru. Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi. Miseensonni hoggansa adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa keessa jiran haalli qabiinsa isaanii yaaddeessaadha jechuun adda bilisummaa Oromoo ABO'n ibsee jira. Naannoo Oromiyaa manneen hidhaa adda addaa keessatti yeroo garaagaraatti hidhamaa turan jechuun kan ibse dhaabichi gara waggaa tokko oliitiif qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamaa turan ji'a tokkoon dura mana hidhaa Buraayyuutti miliqfamanii turan jechuun ibsee jira. Sabquunnamtiin adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu haala miliqfamuu hoggantoota kanaa ennaa ibsan. Jalqabaa nuti qaamolee dhimma mirga namoomaa ilaallatu boordii filannoo biyyaalessaallee dabalatee itti deemnee wawwaataadha turre. Dhaabbileen tokko itti deemanii kan dubbisaa turanii hammas immoo itti deemanii dubbisuuf kan karoora qabanitti ture. Koreen boordii filannoodhaan hundeeffamee kan ayidureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud illee keessatti argaman itti deemee dubbisuuf yeroo inni jedhutti achi miliqsan. Isaa booda garuu magaalaa Dukamitti argamuu isaanii namoonni nuuf eeranii magaalaa Dukamitti bakki isaan turan sun baay'ee nama rifaasisa. Mana baay'ee dhiphoo taate tokkoo fi mana fincaanii biratti kan isaan hidhamanii turanii. Ilbisoonni adda addaa isaan nyaatanii fuulli isaanii baay'eetti madaa'ee ture. Maaliif akka isaan gaafa barbaadan gara barbaadanitti oofan gaafa barbaadan immoo miliqsaniyyuu unuuf nuun galle. Abukaatoon hidhamtoota kanneenii obbo Tuulii Baayisaa sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti maamiltoonni isaanii miseensonni hoggansa adda bilisummaa Oromoo namni 7 qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu turan baatii tokkoon dura mana hidhaa sanaa fudhatamanii guyyaa kaleessaa jechuun caamsaa 14 bara 2015tti gara qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti deebifamaniiru jechuun adeemsa ture ibsaniiru. Guyyaa tokko dura maamiltoonni keenya qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutu jiranii poolisoonni dhufanii waajjira mootummaa wayii deemtanii fi deebitu kottaa jedhanii bakkuma isaan ta'anii fi odaa isaanii waa tokko ton fudhatiin wayyaa jijjiirraa ton fudhatanii wayyuma uffataniin fuudhanii ba'anii daandii jalaa qajeelchanii fuudhanii kan deemanii booda isaan bu'anii dhabnee tuma barbaannu qajeelcha poolisii magaalaa Dukamitti kan argine. Qajeelcha poolisii magaalaa Dukam geessanii namoonni kun namoota 7dha. Nama gurguddaadha, namoota dhukkuba adda addaa qabanidha, namoota rakkoo hedduu keessa jiranidha. Namoota kana mana kaaree meetira 9 keessa nama 7 kan argatanii kutaa tokko keessatti galchan jechuudha. Magaalaan Dukam ino'a. Kutaan kun baay'ee dhiphaadha. Kutaa kana baatee immoo balbala isaa fuuldura mana fincaaniitti jira. Rakkoo tuumee ture jechuudha. Wixata
gaafa caamsaa 14 sa'aatii booda magaalaa Dukamirraa baasanii gara qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu iddoo duraan itti deebisanii jiru jechuudha. Qondaaltonni dhaabichaa sadarkaa adda addaa irra jiran kunneen mana murtii sadarkaa garaagaraa kan naannoo Oromiyaatii hanga federaalaatti akkasumas dhaddacha ijibbaataatti bilisa jedhamanii gariin galmeen qorannoo irratti kan hin saaqamnee fi kaan ammoo abbaan alangaa waliigalaa naannoo Oromiyaa himata irraan qabu jechuun galmee isaanii kan cufe seeraan ala hidhamanii jiru jechuun abukaatoon hidhamtootaa irra deddeebiin ibsaa turaniiru. Adda Bilisummaa Oromoo ammas hooggantoonni kunneen haalli isaanitti jiran yaaddoo itti uumuu ibseeraa jedhan obbo Lammii Gammachuu. Namni shakkamaan tokko itti qabamu qabinsa loon itti hin qabamne hin qabamaniiti rakkina keessadha kan isaan turani. Kan isaan miliqsanis maaliif akka isaan miliqsan hin beeknu. Guyyaa tokkotuma olii gadi miliqsanii jaallan kana kitima godhanii yookaan lubbuu isaanii hunda fixuu danda'a. Murni akka kanaatti isaaniin hiraarsaa jiru kun yaaddoo keenya. Rakkoon isaanitti jiran tokko lama jedhanii lakkaa'uun namatti cimullee har'as taanaan kan qaamaatti hir'ate wiilcheeriidhaan deemaa jiru jaalkenna isaan nam tokkodha. Kanarrattuu dhibeensaa daran itti jabaataa kan guyyaadhaa guyyaatti deemaa turedha. Poolisoonni yeroodhaan hin geessanii. Dhimma hidhamtoota kanaa ilaalchisuudhaan Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa Boordii Filannoo Biyyoolessaa fi Biiroolee Mootummaa kan naannootii hanga federaalaatti kan dhimmichi ilaallaturraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin irra deddeebiidhaan taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'u malee kanaan dura seeraan ala hidhamuu miseensota hooggansa Adda Bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan kan sagaleen Ameerikaa gaafatee ture Koomishinarri Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa yeroo deebisan kan hidhame qondaaltota Adda Bilisummaa Oromoo miti. Namni galmee qorannoo hin qabne harka poolisii hin jiru jechuun deebii kennuun isaanii ni yaadatama. Dhimmuma hidhamtoota kanneen ilaalchisuudhaan kanaan dura ibsa kan baasee ture immoo Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaas hooggansi Adda Bilisummaa Oromoo qajeelcha poolisii Buraayyuu keessatti hidhamanii jiran adeemsa seeraa kan faallessudha jechuudhaan hatattamaan akka hiikaman yookaan immoo qaamni dhimma irraa qabu adeemsa seeraa akka